kan waan hojjedhu keessatti waan godhu keessatti milikkata harkaa qaba. Ragaan qabne hin deemu. Mucattii wayii yoo yaadatte mucayyoon Jimmaa gargaarsa godhaa jirta. Ani yoo sammana kontiraataa jira. Xiqqishuu kana malee guddaa kana tajaajilaa jira ture. Hirmaachuu Osseene. Hirmaachuu bakka Osseenetti dursa waan kana sitti himachuu barbaade. Osoo narraan fitin atis ani madatarri keessi naa buusu ati naa buustu sana Allahu ala waan irraa beeku hin jiru. Osoo hin dhibamin jechuudha. Osoo si dhukkubeen deemin dura. Birri sanillee nan hirmaachisiifne. Mucaan meemuu biyanillee rakkoo qaba jedhee Osseene. Amma gargaarsarra jira yeroo biraan dubbisinaan jetteetuma na buuste. Achirraa ati rabbii fayyaa keessi deebisuuf ittiin gammada alhamdulillahi. Ani heddullee barreeffama hin danda'u. Hangastii keessanii booda carraa argadhee seenuu hin dandeenye. Mubekiyya ani milikkata ammallee waan namaan qabadhu ammallee taanaan gaafa abdiin Getaachoo si walitti isin araarse mana baabaa sheriyaa dhufe atiin bakka maraan darbe boodii sanarra cubbuun kaawwan. Fakkeenyaaf dhimma kee keessummeessaan rakkoo ati fudhattee dhufte amma rakkoo jabaadha. Rakkoo kee keessummeessaan an soba wayiin dubbadhu. Jalqaba kan buusu ana ijoolleen koos hin buusu maaliif barsiifadheera. Rakkoo kee irratti hin jiru. Namni keenya isatti beektu waa salachaa. Rakkoo kee irratti hin jiru. Munaan dhuftee rakkoon qaba yoo siin jette nan buusa. Namni keenya rakkoo irratti tokkoffaa rakkoo dhagahuun barbaadu lammaffaa ajandaan nama sanaa ni hafa. Utuu ati rakkattee gargaaramaa jirtu yookiin rakkoo irra jirtu himataartu namni biraa yoo dhufee rakkoo irratti himate tokkoffaa ati naarta. An nan buusa tokko. Mubee isaa miila citaa engada gaafa wallollu aaree himate. Gaafa inni dhufee jedhu nama gargaaraa jiran gargaarsarran jira. Gargaarsarra tun jiru gargaarsa barbaade dhufe miilli isaa lamaan irraa cite miilli isaa tokko irraa citeera. Ana isatti asii beeke rakkoo cimaa wayii narra ga'ee jira innaan buufame. Rakkoo irratti rakkoo simatu. Deengadda garuu mubaarik gaafa sana sakkara goota gaafa aaru dubbatee ture. Kanaafuu akkasitti naa hubatamuu qaba. Rakkoo irratti rakkoo keessa. Hubanne waan nagaafattaniif dubbiin kun akka soban ta'an addaan isin hin baasuuf malee bar waan biraatiif dubbiin tokko ragaa qaba waan dubbatanis biraarra'uu qaba. Amma immoo eega fayyitee dhufte sagalee sii qabeera seen ilaalime waasaabii keetirraa namni wayii sagalee amma isa darbe dhiisneetu isa kana duraarraa waan jijjiiramu jijjiirra. Kanaafuu amma rakkoo kee sii furameeraati mucaa tokko illee argadhee inni tokko badee hafe. Amma isa badeessan sunis waan argameen qabu Mubekiyya dhaqee ilaale amma garuu amma agasii asuu ji'a tokko gahee dubbatu kan bade kan ammoo galee EBS dhaqee EBS sun waggaanaa jijjiire maaliif jedhee itti deebi'ee gaafannaani ummanni si duraa jiru nuti horofaadhaan tartiibaan deemna malee akkuma dhufanitti ni astanaagganna garuu akka dhufanitti intarbii baasuu hin dandeenyu naan jedhanii footoo daa'imaa narraa fudhatanii kiyya kaafatanii ji'a sagalees ta'uu danda'a saddeetis ta'uu danda'a iibii waggaa si geessuu danda'a naan jedhan. Ani furmaatan qabu itti deddeebi'ee gaafannaanis namnis namaan tola jiran dhugaa dubbachuuf namaan toltan adda teessan deemuun hedduu adduma biraa deeme itti deebi'ee asheetuu bira deeme asheetuu isan arginaani ijoollee isaa tas naggaddu shamarrantu jira bira seenee footoo daa'ima kiyyaa mucayyoon narraa fuutee haaluma gaariin na keessummeessitee footoo kiyyas ammallee irra deebistee kaafattee kadura jirus kan mucaa sanarraa fudhattee bakka sii dawwalanaan jettee lakkoofsa nama 3 narraa fudhattee achiin bahee OBN deeme sagalee munaasii erguu danda'a mubaarak illee WhatsApp isaatirraa erguu fi danda'a yoo laale gadhiise sagaleedhaan viidiyoodhaan gannaa dhiisaa TV irratti jennaani OBN viidiyoodhaan gadhiisuu hin danda'u sagalee uummataa malee naan jedhanii sanuyyuu maal na godhan yaani waan biyya keessa jiru sun danda'uudha. Gandarraa ganaa bulchaa gandaatirraa waraqaa baasee ganda inni badeerraa deemee as keessa waggaa 3 bo'aa ture ifadhee dhaqee isa baasee sagaleedhaan isa gadhiifadhee jira alhamdulillah. Saniin booda beellame kana ji'a 7tti naa beellaman asheetuun ji'a 7 naan jedhe gaafa ji'a 7 kunis jalaan jaluma gaa. Inshallah bakka kanatti haga kana xaareera isinis ammas irra deebitanii warri rabbi laaffiseef ammallee namni namarrallee abdii kutu rabbi irraa abdiin kutu warri laaffiseef viidiyoo isaa yoo hojjettanis wanni na bira dhaabattaniin guddaa yoo jiraate immoo du'aayin akka na bira dhaabattan du'aayin fedha ammaniin dadhabe keessi koo
munasta mubeste warra sirra jirtan guutuun keessanuu mee du'aa inni bira dhaabadha. Akka gootu lakkoofsa bilbilaa WhatsApp keetii asiin keessan na argi foloo si deebiseera. Viidiyoo waraabdee na argite viidiyoo san akka inni baariyaalee bahu maallaqatti kaffalee siifan gadhiisaa asirratti gara feesbuukiitiin siifan gadhiisa bilbila keetii wajjin footoo yoo qabaatte footoos na argitaa siifan gadhiisa si gadhiisuu nan danda'a. Viidiyoo waraabee maqaa isaa bakka dhalootaa akkaataa waa hunda asirratti daqiiqaa 5 keessa 6 keessa fixaa ta'e siifan gadhiisa. Ayyee galatooma bakka warri itti aanu dubbadha. Warri waan biraa gaafii narraa qabdan illee jiraattan na gaafadha. Ayyee galatoomi mubaarak keenya hedduu ulfaadhu kabajame rabbi si haa kabaju. Waanuma si qabnenneef sitti fiignaa sitti boowwannaa sitti dallannaa amma immoo hedduu galatoomi ulfaadhu. Obboleettii keenya gara rabbi sabrii siif haa kennu inshaallah. Rabbi guyyaa tokko akkasii gammachiisu abdii qabna. Walumaan rabbi nu haa gammachiisu imimmaan kee kun akka gammachuutti rabbi si jijjiiru du'aa godhaaf hunda keenyarraayyuu du'aa amaanaa nurra kaawwatte du'aa godhaaf rabbi si haa gammachiisu. Rabbirraa nama taqabbaluutu jira guyyaan kuni guyyaa kabajamaadha. Du'aa godhaaf inshaallah. Siniin jennaa warri itti aansitanii immoo obboleessi keenya sila mubaarak faana torbeetti akkamiinidha waan kana kan gaggeessinu kanarraa yaadannuu ibsitaa mubaarak. Akka goonu torban kamisaa galgala wal geenyee dhageessanii sa'aatii 2 kaasee amma sa'aatii 4 yookiin 6tti kamisaa galgala asitti dubbannarra. Ayyee galatoomee mubee anillee waan isin jechuu barbaadee fi immoo naadhiifama isaa afaanii fudhadhe. Ani sonne mubee bakka inni hin jirretti illee waan mubee inni dubbadhuu fi dhugumatti kaleessa inni hedduu waa'ee ijoollee shamaraa sana dubbataa ture. Amma immoo gaafuma rabbi namarraa banaan inni amma isinirraa banamee nu dhuftanii maashaallah. Wallaahi. Amma qabaa mubee yoo qaban rakkoon qabu mubeen kaleellee ufiinuu iyyaa ture mubeen dhugaa rabbi ijoollee shamaraa nyaatamterraa ka'ee wanna inni wareegama gurguddaa kafalee wanni nullee jaalannu kan akka dhuunfaatti mubee waan godheeti miti. Wallaahi waan inni saba ofii jaalatu waan ijoollee ofii jaalatuuf nama waggaa hedduu dheeraa waliin turaa ture. Waan inni amma jedhu kana hunda agartee waan seenaa keessa dabre. Kanaaf guyyaa kamisaa sa'aanni isin jedhisanitti aga intarvii dirasii akka inni godhutti karaa kamiinuu faana deemtan mubeen anillee isin waliin jira. Mubee waan isa amanuu fi dirqama kana waan kanaan karoora kanaan itti as baasin hin jedhe mubee bakka inni jirretti wallaahi kana yoo jedheen maashaallah guyyaa takkatti illee irraa saalfadheen beeku waan abduu fi sammuu isaa keessaa sammuu qabuu fi galatoomaa ulfaatu isinummaan jabaadha isin jechuu barbaadee mubeen ammallee haa ulfaatu haa galatoomu isinis shamarran teenna hawwoonni teenna jabaadha wal gorfadha isin jechuu barbaada. Hedduu galatooma obboleessa keenya hundi keessanuu borri guyyaa kamisaatidha. Torbeetti itti fufna moo kamisa borii irraa jammarra mube? Amma idee baa dubbadhaa akkasii namoonni kuwan. Ina Saara watana. Saara hawwina dubbatu hawwiya assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعيمة Wayya lubu. أبوها Boriin qaqqaba. Bormiti. No. Torbeerra jammarra. Torbeerra jammarra. Viidiyoo hojjenne. Viidiyoon hojjedha. Akkuma jette warra afaan Amaariffaan haasa'anis akka nan fida jette jaras akka nuuf fiddu. Inshaallah si caalan beeknu gaa si caalan beeknu si bira ga'uu keenyadha waan nan hamma. Akkas. Abshiruu haa ta'u torbeen ofirraa qabnee galla viidiyoo hojjennee ijoollee waamne. Bilillee tana galchaame warri mudataraa bilillee galchaame yeroo takka bilillee galchaa warri mudataraa dhiifama wajjin. مبارك أسمانيو أوتوميديا كان رنفدي وان باي وا ولي مري أنو جرا أنت فولو نودي بسيكر واتساب نسلب بسيتوري كسي. Yeah, welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Angale ma hawi mo yuni. Hawi kana follow godiniti dubbisi. Follow nudee bisi osoo asirran dhufi waan baay'ee waan keessaa sitti nu jira waan ta'eef osoo waan asirra soon fidiniin dura marii bal'aa qabnaaf dudduubaan.
dubbataan jirtu Alaa jidduudhaan mucattiin dubbannaan hin cal'ise maashaallah baay'ee dasna jedhee jira. Muna yeroo baay'ee hin hordofaani samoona kana yeroo isiin boottufa ani keessattuu dubartii boo'insaan dabarsite keessaa takka ana maashaallah muna akkanumatti ijoollee jajjabeessii shamarran keenya baay'ee mana gaccufatanii gabbahanii himachuu ka sodaatanii keessatti ka bu'an baay'ee eega mana haadhateen nati baane maatii kan keenya ka horatu nuyi abbaa manaa keenya kan horatu nuyi waa baay'ee cimina qabdi dubartiin tun bakka laafinsa isaan itti nu eegan san irraa nu kaasa mana mara dhaati mubaarakin yeroo baay'ee illee hin hordofaani keessattuu Na'imaa tana yeroo baay'ee ni boottini na jabeessa. Wallahi ani baay'ee dasna jedhe mana kana dhufuun baay'ee dasna jedhe waanuma guyyaa guutuu dubartoota wajjin haasaa oolurra yaada isaanii tokko tokko keessaan bu'anii natti himatan irraa munaan dheengadda gadi baatee boottee akkasitti dubbachuun suni ijoollee teenna ija bansiisa. Ijatu nu jaame gurratu nu duude akka ijji keenya nu banamu dubartiin hojjetattee maallaqa ofii akka kaayattu dubartiin hojjetattee mana ofiititti galtee bor akka qabbanoftu umriin keenya deemaa jira ilmaan qabdu maallaqan qabdu maatima ofii biratti kabajaan qabdu dubartiin amma wallahi wabillahi haadhumaaf abbaa ofii biratti kabajaan qabdu meeqa kamtu ka abbatti ergatamee isinii galee isin hundaafuu deebiseera kanaaf jabaadha kana deebisi waan isin barbaadaniin anillee isin bira jira kuno follow warri asirra jirtanillee follow na godha wallahi muna baay'ee galatoomisin jedha mubaarakin bira fiddee ijoollee teena shamarranii ka ijji isaanii jaame ijji isaanii akka banamu anillee isin wajjin jira na galatooma nagalchuu keessaniif galatooma jedha